Ashama daawwattoota kennaa guyyaa gaddaati nuuf. Mana nu gallu keessa mana faxara deemne mana namaatiif faxarree yoo nu gallu haala isin argitan kanaan haala gaddisiisaa kanaan bishaan mana keessa garagaree yoo anatu qulfii banee duroo seenee akkanuma haala kanaan haala isin argitan kanaan daanne. Wallahi guyyaan kun guyyaa kana nuuf guyyaa halkan gaddaati jedhanii hirribni hin jiru. Manni bishaan bichaa akka isin argitan kana. Akkasii akka du'aayi nu godha akka rabbi nu gargaaru baqa borroo rabbiin rooba kana nurraa ol qabeetiin akka onni kun nu gogee riba keenyatti deebinu du'aayi nu godha isiniin jedha. Ashama daawwattoota keenya akkuma duratti isiniif ibsee ture mana keenya yeroo nu iftara mana namaa deemnee amma yeroo waqtiin kun soomana waan ta'eef soomanaan wal qabatee nuti mana namaa deemneetiin mana namaatti iftara goonee faxarree erga deebineen booda bishaan dura badee ture deebi'uudhaan mana keessa yaa'ee erga mana keenya balleesse booda afaa isaa hunda kaafnee amma yeroo ammaa kana xumurree ka biraa haala isin argitan kanaan isa bareedaa kana afannee amma yeroo kana teeffannee jirra. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nu gargaare goofannee afaa akka tasaa taanee of eeggannoo akka tokko lafa ka biraa ka lafaa qabnu jira ture haala kanaan tolfannee jirra. Amma kanaafuu afaa kana ka duraan bishaan itti jala yaa'eetiin jedhee fuunee haala kanaan uffata hunda nu jala balleesse haala kanaan asii guurree jirra. Amma kanaaf boru haala kanaan kana hojjettuu yookaan hojjettoota waan kana nama dalagan qaamota dhimmi ilaallatuuf waamnee akka isaan miican taasifna yookaan dhiqan taasifna.